jenazah selu karabana kamera ni kabar foto kasih kabar dua tiga dia akau di TV. Goota keenya sirna gootummaadhaa kanaan kabajaan gaggeeffamaa jira waan ta'eef namni hundinuu bakka jirtanii ol ka'uudhaan naamusaan ayataan afaaniif simattanii gaggeessaa isaan miidhagsiisan. Sirni goototaan gaggeeffamaa jira. Namun bakka jiru dan tahuudhaan sagalee keessan gadi qabachuudhaan koreen keessummeessituu fi qaamni nageenyaa kallattii dhukan nuuf fudhachuudhaan bakkuma jirtanitti ol duubaa sissiquudhaan akka gatteessan isin jenna. Dubbatti si'aati ofuma ragattaa sagantaa guddaa jira. Sagantaa kana karaaniif ulfina guddaa qabuun waan gaggeessinuuf. Siapa kayaknya si kabinnya berfans dalam upaya ini kalau udah satu semuanya, udah besar. Mereka sudah sekolah. Before
Akkuma wal fakkaatuun hojii boonsaa hojjechaa jiru uummanni keenya abbootiin keenya dargaggeessi olomaa'onni keenya abbootiin amantaa garagaraa artistoonni maatii goota qaroo hayyuu goota keenya artist Nuhuu Goobanaadha gargaaruudhaaf akkaawuntiin baankii waldaa hojii gamtaatti akkasumas baankii daldala Itoophiyaatti banamee jira. Kanaaf namni hundinuu gumaacha akka gootan hayyuu keenya kun ummataaf jedhee oduunis ofiif ta'ee jiraachaa kan turedha. Nama ummataaf jiraachaa ture kana maatii isaa jiraachisuun gahee hunda keenyaati waan ta'eef jecha hundi keessan gumaacha guddaa turtanii ganamarraa kaasee sochii bareedaa nama boonsu ummataaf dhiiboonsu sirni gootoo waliin gaggeeffamaa jira. Seenaa hojjechuun akkanatti nama kabachisiisaa tokkummaa uummataa cimsuudhaaf yeroo bara dukkanaa sanuu qabsoon isaan taasisan arraan tana yeroo bilisummaaf uummanni keenya ijaan argee kana keessatti akkana nama kabachisiisa waan ta'eef nu hundaayyuu warra seenaa hojjetu waaqni nu haa godhu jechaa dargaggoonni keenya walaaqa tasnu sirni gootummaa gaggeessaan raawwatamaaf jira. Sirna gaggeessaa goota artist Nuhuu Goobanaa gaggeessaa jirra. Sirna kanarratti qaamonni adda addaa argamaniiru.
Afyaayin caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Saadaa Ibrahim itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii akkasumas hooggantuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaadhaa Saadaa Usmaan hooggantoonni naannoodhaaf federaalaa akkasumas kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Haayiluu Jaldee hooggantoonni magaalaa artistoota keenya qarooyyiin gameeyyiin qabsoo uummata Oromoo hangafoota isaaniirraa dhaalan asitti argamanii jiru. Maatiin artist Nuwoo Goobanaa Aadde Maalikaa Alii fi ijoolleen isaaniitis sirna kanarratti argamaniiru. Akkasumas kabajamtoonni dinqisiifattoonni fi jaalattoonni artistoonni qabsaa'onni Nuwoo Goobanaa kabajamtoonni hirmaattonni sirna kana gaggeessaa artist Nuwoo Goobanaa irratti argaman gadda keessan ibsachuudhaaf gaggeessaa seena qabeessa ta'e kanarratti argamtanii jirtanii maatiin isaaniitii fi akkasumas bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Adaamaa hawaasa magaalaa Adaamaa wajjin sirna gaggeessaa miidhagaa kana gaggeessaa irra waan ta'eef galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Kanattaan Sudaan hooggantoonni olaanoo federaalaa kabajamoo obbo Dr. Alamuu Simee nuti argamanii jiranii sirna gootaa keenya gootoonni gaggeessuudhaaf asitti argaman warreeniif namni hedduun dhufe waan ta'eef waan ifin ilillalleef nuuf balchaa jechaa sagantaa keenya kallattumaadhaan itti galata. Sirnoonni gaggeeffamuu qaban gaggeeffamanii jiranii bakka qabatee jira keessummoonni. Kanattaan Sudaan akkaataa shari'aatii fi amantaatitti Sheekh Haji Ibrahim as ba'uudhaan du'aa'ii sirna awwaalchaa kanaaf akka nu gaggeessan karaa waltajjiitti itti gaafatamaa dhimma Islaamaa Oromiyaadhaa karaa waltajjiitti hafe. الرج اللي يزور لوجو أنتي شنو تطير لا ما أنا مسجل أنت أرجونا الأول. بسم الله. شوف أنا الرجل. الحمد لله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر بمجيدكم وتقبله الله في وعين جنته. ثم دعاء iddoo gaddaati hunduu gaddaaf baanee
gammachuun dhaafii miti. Namni gaddaa akkamitti gadda keessummeessa kan jedhu ofirra dhaabee ilaaluu danda'a. Yoo sagaleen keenya mul'atu baatee garaan keenya hundinuu boo'icha qabsaa'aa keenyaaf arraba keenyaaf wabii mirga Oromootiif isaafis nundi gadda qabna. Gadda keenya haalli itti baafannu nu muslima kiristaana odoo hin jedhin jidduu kanatti wanti argamneef hundi keenya gadda keenya dirqama keenya bahuudhaaf asitti argamne waan ta'eef hooggantoonnis hooggantoonnis nu hundi keenya yeroo tokko obboleessa keenya kana Rabbi haa araaramu haa jennu. Akkas harka qabaa Rabbi keessatti yaa Rabbi nu araaramiif. Yaa Rabbi nu araaramiif. Jannatatti yaa Rabbi nu simadhu. Jannatatti yaa Rabbi nu simadhu. Hamtuu isaa irra nu dabriifi. Cimtuu isaa nu qeebaliifi. Ati garaa bal'attaa gara bal'inna keetii yaa Rabbi nuuf araaramiif. Obboleeyyan isaa gaarii kanaan yoo beekessine